to wake up man rabbi fayyanu khanne rabbi janu khanne rabbi samunu khanne intala godi abbo man guddumma meeqa ta'a wala sabaa jimaa kanatti beeta bultii meeqaatu adda diigame beeta ilmaa meeqaatu nurraa dhume beeta sabaa jimaa kanatti joollee ciccimtuu hariifa sadarkaa guddaa ga'uu dandeessu meeqan tantu dubatti hafe beeta come on man ilmin xiqqoo qatakka ilmi xiqqoo si fakkaate miti no xiqqoodha gaafa dhugaa sitti man ilmoon xiqqoodha gaafa immoo dubbiin ati jaallattu dubbatamte ilmin guddoodha it's okay bro come on man ilmi xiqqoo si fakkaate wallahi wa rabbal ka'aba fuula rabbii duratti immoo dhugaan jirtu adda baati بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا داوتوتا خينيا خانفقو في ديهو جرتن مالي جرتن أني برا ونينا دي باجرو قبصوتا نانمي جي قبصاو يادني نما توكو قوفا حقيبا نمو يتشوف قبصاو جرتنيسا ها ميرا جيفدا خبجاف چالسني ماتا قبانني غرو ولتي دغاهي من برباچ صدق مالي مالي جنان كان جيرانو ربي سبحانه وتعالى كان دون ربي سبحانه وتعالى كان دبنو في ربي سبحانه وتعالى يونو الربستني نفنستني نلي وان فيتن جتن اللي يعني ani baradheetin jira qaamni xiyya fudhatee jira arraba namaa bira an dabreetin jira dhugaan isinima namaan na xiqqeessaa namaan na arrabsaa namaatu waa na godhaa bira dabreen jiran lubbuun qabu tana qabsiisee nama deeman lubbuu tiyya tana rabbiidhaaf kanneetin deemu jira let me tell you this my brother dhugaa jirtuun siima maaliif dhugarra dhaabbadheetin dubbadha arrallee borullee kan rakkoo guddaa nutti fidee keessattuu nuti ummata Oromoo jimaadha waa heddurraa duubatti nu hambise waa heddurraa arrallee borullee hin dubbadha haga ummanni kiyya rakkoo tana keessaa bahu sagalee ummata kiyyaa ta'uudha dirqama dhaggeeffadhu jimaan masgiinni itti ijaaramuudhaaf halaal waan isa godhe naa himi barate kanaan jechaa jirtu namni qabaataan tokko yoo farshoodhaan masgida ijaare farshoon isaaf halaal taatii loojika akkasii naa himu jirtaa bara yaada akkamii namoonni islaamnitti gurguddaadha namoota hayyoota jenneen jimaadhaan gartee no rabbiin bakka jimaa san isaaniif waan biraa haa buusu rabbiin midhaan bakka haa buusuuf rabbiin mishingaa bakka haa buusuuf rabbiin qabeenya biraatiin rabbi san haa badhaasu kana fedhiin keenya nuti umrii teenya guutuu nuti harargees ta'e jimmaas ta'e baalees ta'e wallaggaas ta'e jireenya keenya jimarratti zalaalam ta'uu rabbi nurraa jijjiiruu hin danda'u rabbi nurraa jijjiiru hay dirqama jimaan qallaba keenya ta'eef masginni saniin ijaarameef halaali jechuu quraana irraa isaa fiddan isin hadiisa irraa wanni kun halaali jechuu isaa fiddan isin jecha tokko bakka quraana keessatti jimaan halaali jedhu naa himi jecha tokko bakka hadiisa keessatti jimaan halaali jedhu naa himi sin gaafadha ani maatii jimaati fakkeenyaaf maatiin kiyya jimaa ittiinis ni jiraata eerullee qabani ni qama'ani qamaan na guddisani qamaan na dhalani qamaan na qur'aana illee na barsiisan kana jechuun jimaan it's okay jechuudha irraa dubbatamuun qabu jechuudha mirga dubbachuu fi dubbachuu dhabu eenyu namaa kanna rabbii subhaanahu wa ta'ala qofa waan ummata keenya miidhaa jiru arrallee borullee hin dubbaddan jireenya kanarraa jireenya biratti rabbi haa jijjiiru ummata kiyya kanaatu qaama mootummaa keessa irraa illee nu hambise
qaama hunda keessa laali eessa jirta mee mootummaa keessa iddoon ati qabdu maali mootummaa keessa iddoon ati qabdu maali naimi qamaatee wanni ati mootummaa keessa qoodni ati qabaa jirtu maali akka nama qamootti mee nama qama'u ha mootummaa keessa qooda guddaa qabu naimi barumsaan sadarkaa ol aanaa nama qamee itti jiru naimi my brothers don't fool my people man ummata kiyyan gowwomsina gaafa rabbi nurraa banee nurraa wasaaqee rabbi waan barsiise ummata keenya barsiisuun dirqama jimaa qofa irratti ummata keenya gabaabsuu ummata keenya jimaadhaan ukkaamsitanii gabroomsuu hin qeeballu no rabbiin qabeenya biraatiin ummata kana waan biraa bakka haa buusuuf no way oromoo fi oromiyaan jimarraa guddachuu danda'u qabdi qabeenyi jimaa qofa rabbiin jimaa qofa namaa kan kajee eessa jira rabbiin huwa arrazaaq ya akhi billah aleek dirqama jimaan masgiidaan jaarameef jimaan ani jimaani baradhe guddadhe haati tiyya jimaa gurguttee na guddiste so rakkoon suni ummata kiyyatti deebitee argamuu qabdi no jijjiiramuu qaba daayimandii gurguruu danda'uu qaba ummanni keenya dahaba gurguruu danda'uu qaba jimaa qofa masgida jaaruu qabna kitaaba kamtu je no daayimandii gurguruu danda'uu qabna nuti qaama mootummaa keessa jiraachuu qabna falaac qoraachuu qabna hoggayyu nurratti mite ka falaac qoraaciin godhamu kana hubadha dammaqa irri barraakaa jimaan masgidaan jaarameef makiinaan tiyya jimaadhaan bitamteef manni kiyya jimaadhaan jaarameef jimaan halaal ta'uu qaba nyaadhaa je'ee irreedhaan dubbatuun qabu adeeroo dhaggeeffadhu anaatu beeka waan jimaan nama godhe namaan itti dhabe bultii hawaasaatu itti diigamaa jira ilmaan keenyaatu rakkoo hedduuf saaxilamaa jira you don't know nothing about jimaa maal beeta jimaa qama ofii gurguruu malee miidhaa inni nurratti fide beeta akka hawaasatti akka oromootti miidhaan inni nurra fide beeta mirqaana yeroo gabaabaa san qofa ilaaltii hin duulin hin iyyin try to understand don't listen to reply na dhaggeeffattee deebisaa naa deebisuu hin dhaggeeffatin hubachuudhaaf dhaggeeffadhu ilaa yoom jimaa keessaa nuti jiraannee jimaa keessatti gaboomna jimaa keessaa bahuu qabdi dhaloota jimaarraa jimatti dabarsuudhaa miti nuti dhaloota jimarraa jimatti dhaalchisuudhaa miti daabarraa daayimanditti dhaloota daayimanditti qaroomatti beekumsatti fayyatti yoo waa'ee fayyaa na gaafatte jimarraa dhugaa himaa rabbii sodaadhaa fuula rabbii dura gaafatamuuf teessan warri lakkii jimaadhaan dhaaddattan hay no miidhaan nu fide hubadhaa dura deemaati gara siyaasaati miidhaa jimaan nu fide jimaa ni biqilchitan malee ni gurgurtan malee jimaa sanu yoom irraa fayyadamtan jimaa sanu yoom irraa fayyadamtan ha biqilchu isini ha gurguru isini ha nyaatu ha biraa ha ittiin tujjaaramu ha biraa hangartee no way come on man jimaa sanu itti fayyadamaan jirtan osoo jimaan sunu halaal isinii ta'e dhaggeeffadhu rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaa tulquu bi'aydiikum ila tahlukati ja aayinni kun sila aayata qabsoodhaaf buute sahaabaan zamana jihaada keessa turan irratti buute aayinni sun laakiin ulamaan asirratti dhaabbatanii harka keessaniin lubbuu teessanii miidhinaa jaan jimaan bultii miidhe jimaan hawaasummaadha miidhe jimaan duubatti nu hambise sheekh Muusaa su'aalaa mataan isaa muftiin aalimni guddaan sheekh Muusaa su'aalaa mataan isaa jimaan duuba hambisi jedhee dubbate maaliif ittiin duulinaa gaafas no dhugaa dubbatere sheekh Muusaa su'aalaa mataan isaa jimaan dubatti hambisiidha isinin hambisin jedhee dubbataa ture no dhugaa dubbatuudhaafan lubbuu takkitti tiyyaa baha malee wallahi duban deebu hawaasni kuni anaaf hammaattee hawaasa kanaaf dabaruu turre naa caalan dhaloota dhufutti ammas jimaan dabarsan no dahabaan dabarsuu qaba daayimandiin dabarsuu qaba qaroomaan dabarsuu qaba mootummaan dabarsuu qaba kan biyya bulchuu kan biraa hoggayyu
خنوتي جماعان عدت خبرة خجما بكالشواتي خجما غرغراتي مال الرافيد انت جماراتي يو غرا سياسة تزدي بنيس مين أنوني جمان خيستي بكالولالي غندسن خرا اسفالتي إسالالي جرو جرينيا غند جمان تي بكالولالي ديمي غند جمان تي أوي مشامو خنجما غرغرو إسا خنجما بكالشو إسا خمو الرافيد ما جرو خبراتي وصو غرا وقت تزدي بني خنافو haga feeteen arrabsita haga feetee nadinninta feetu khottu bakkan jirutti adresa sihinima khottu nalle waan feetine godhi laakin immoo guyyaa ati appreciate gootutu dhufa si galamiti nama gurguddaa garimoo hagabbehe akkamitti jimaa namni gartee masgidaan jaarirraa dubbattan no rabbiin baa qur'aana keessatti يسألونك عن الخمر والميسر يا رب سبحانه وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما جيني بربو رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني محمد فرش الرأس قافة نجين بر قمار الرأس قافة نجين يرو إسانا كسي سقافة ديبسان خيموا مال جين بر يعني محمد جئني جئن قل فيهما إثم كبير بر بؤا إسارة ركو إسات الرقودة ميت أسات الرقودة همين يسات الرقودة فرشو أكس جي ربي سبحانه وتعالى أني اللين أكا ناصر أنور همزاتي جمام بؤا إسات الر ميت إسات الرقودة ميت إسات الرقودة فيتو الدنيا تنقوتو نرتي وليها قلتو بريدة رجتة غاري رجتة لكن مو ميت أماسا أنا تو أرقي تنجراس بلتي ميك أديغا ميخانان جولي ميك أتو هديو مي سببا خانان نما ميك أتو نرادو إيه سببا خانان no hisoba mina qallaba keenya nurraa murama jettanii ummanni gari namaatu nuqqaaf namaatu nu ajjeesaaf namaatu nu arrabsaaf namaatu nu godhaaf dhugaan dhoysna dhugaa dubbadda garaan keessan keessa xitti ni beeka wanni kun akka sirriin taane dhibbatti yoo dhugaa dubbaddu jettan wallahi osoo masjidni aqsaan beetul haram illee ijaarame hajjiin addunyaan guutuun osoo maallaqa saniin goote wanni kun sirriidha haqa jedhee hin mormuuf walii gallaame dhiifama makiinaa tolchuu jirani kanaafu alaa kulli hal ولين صوبنا الرب إيسا جرنا أجي برخك أبصاوا جروف نمني إفا بليستي يادا إيسا ها إبساتو أبصاوا جرابر يو إيسي نمني أكمتي يادا نون أداك أباداف خانا مرتي دولتن تاتي أبصون أرومو في أرومياتو فايدان كبدو يتشوبر خب أبصاوا جروف بر نمني مرقى إيسا mirga namooma mirga ifaan bilisan rabbiin subhaanahu wa ta'ala khanneef yaada isaa itti ibsatu waan itti amane wal barsiisu waan sirrii taate mirga qabna mirga kana moo rabbiitu nuu khanne hay dimokiraasii jechuun bar namni tokko waan haqaa itti amane dhugaa agartee nama miine dubbatu mirga qaba amantii namaa yoo midin jimaa ammas jimaan ka ummata tokko qofaa miti jimaan yaman jira jimaan awustiraaliyaa jira isi Ethiopia disi jiman Australia jiman Kenya jira jiman addunyaa tana guutuu bakka hedduu jira akka ganda tokko qofa gootanii dubbatina jima come on man akka duula ganda tokko qofa godina jima no nuti ulamaan gari halal jetti ulamaan gari haram jetti animo warra ulamaa haram jettu san dubbin isaanii ragaa waliin naqubsee jira naaftee jira kharaasanin deema mirga guutuun qaba hawaasa kiyyaas yoo kanana irraa fudhate mirga guutuu qaba maaliif kanana irraa fudhate inje hilloluna hawaasa kiyya hin arrabsuus garuu warroota gabbehee akka nama gartee araara buusuu fakkaatee keessa riqoodhaan nama diru nama arrabsu keessatti gartee waan biraa gaggeeffatu tanan qeeballu saniifin gabbee dubbadhaniis ragaa waan hin taane fidatanii ummata keenya
burjaajeessuu fi uummata keenya rakkoo keessatti hambisuu, uummata keenya gabroomsuu, uummata keenya ukkaamsuu no hin qeebaluani. No way. Alhamdulillah. Rabbiin irraa saaqee jira xiqqollee taatu ukkaamama san ukkaamama kana rabbiin uummata kiyya rakka saaquun barbaada. Uummanni kiyya jimaa qofa akka gurguruu miti. Daa'imman akka gurguruun barbaada deroo. No. Umrii isaa jimaa gurgureetuma masgida hajaaru, umrii isaa jimaa gurgureetuma gartee hajiraatu. No. Eenyu kana rabbiin uummata keenya irratti firdii godhe. No. Rabbiin irraa haa jijjiiru uummata keenya jiru akkana tana. Rabbiin qamadii mishingaa waan jimaa caalu ol rabbi haa kennuuf uummata keenyaaf. Ka guutuu Oromiyaa keessa jiru hundaa'u. Kanaaf waan ragaa hin taane fidattanii jimaadhaan ilmi qaraatan, jimaadhaan isin qallabamtan. No, an jimaadhaan hin qare. Okay. Akkas jechuun jimaan halaal ta'uu qaba jechuudha. No. Ragaa waan hin taane fidina. Namni waa'ee jimaa ragsee dubbatu sheekootii ganda takkaa qofa olii qabdanii isaan laalchisu, isaan qofa laalchisan jeena. No. Jimaan Keeniyaa jira. Sheekootiin Keeniyaa irraa dubbattee jirti. Sheek Umal Faan sheekootiin gurguddoon Keeniyaa jirtu haraamitti dubbatte. Sheekootiin Suudii gari haraam jechuu dubbatte. Den ati halaal jedhu jala deemuu mirga guutuu qabda. Garuu nama haraamittis amanu sheekootii daliila qabdu fudhachuus dhabuus mirga guutuu qabda. Karaa kiyya qofaatu sirriidha jettee duula banuun no hin qeeballu tana. I swear to God hin qeeballu tanaan. Mirga namaa kabaja. Yaada namni bilisaan ibsatu mirga guutuu qaba. Miidhaa jimaan qaburraa ni dubbanna irrallee borullee. Bu'aa inni qaburraa miidhaa uummata keenya godhe. Waan inni uummata keenya godhe takka takkatti dubbadhee bu'aa naaf hin qabu ni callisa garuu. You don't know what we went through, man. Waan keessa jiru beekta hin beektu. Kanaaf rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Biyya Ameerikaa kana keessatti akkam godhan beektaa uummata? Farshoo itti gallakkisanii dhaggeeffadhu. Warra silaa lafaa qabeenya qabu, warra lafaa indigenous farshoo itti gallakkisanii maallaqa itti kennaniiti dhamaasanii mirga isaanii akka isaan hin gaafanne, akka isaan gartee mootummaa keessa hin seenne, akka isaan baratanii bakka takka hin geenye itti banan farshoo tana. Yaa akhi systematically uummata keenya ka Oromoo ka Oromiyaadha jimaa kanaan karaa itti mijjeessanii jimaa kana itti kennanii uummata mirga isaanii akka hin gaafanne irduratti akka hin deemne mee jimaan uummata keenya waan inni fayyadeef naa himime. Kanaafuu dhiifama iyyeetis amansiisuu hin danda'u, laakiin immoo mirgi keenya kabajamu. Nuti warri haraam jechuutti amannu nutis ulamaa jala deemuu qabna Qur'aanaa fi sunnaadhaan. Isinis ulamaan keenya akkas jettanii jala deemaa mirga guutuu qabdan, garuu mirga keenya isaa kabajamu. We have the right to speak up. Nutis mirga guutuu qabna dubbatuudhaaf. Jireenya namaatu kanaan jiraataaf. No, rabbiin daayimandiidhaan bakka haa buusuuf abbaa. Kana jechuu dhiistee akkamitti jimarraa dubbattan, jimaa ka masjidaan jaarattanii kama gaafa gartee gargaarsa barbaaddan warra jimarraa gurrattan hun jettan. No. Haati tiyya jimaa qamaatee gurgurtee na guddiste adeeroo. Qaamni kiyya jimaadhaan dheengee. Qaamni kiyya cinaan tokko jimaadha. Garuu akkasitti guddadheef akkasitti keessa tureef rakkoo inni uummata keenya irratti hin dubbatinaan jechuu no. Rabbi narraa saaqee na beeksisee miti. Uummata kiyyaaf waan rabbi na beeksisan beeksisuun dirqama kiyya. Mirga uummanni ala jirtan hin dubbatinaadha. No, mirga sana eenyu isin hilanne isin dubbatuuf nuti dubbatu dhabu. You cannot say that, man. Mirga dubbachuu dhabuudha waa'ee jimaa. No, mirga guutuu qabna deeroo. Mirga guutuu qabna. Mirga rabbiin uumamaan nuu kenne uummata keenya ukkaamsu sitti hin dhiisnu miti. Warri ala jirtan waan isin dhibeen qabdan. No, asitti jimaan asitti illee nu jala jira. Kanaafuu akkasii jabaadha rabbi isluun haa jiraatu. Arraban guddatina. Namni arraba guddatu bakka takka illee ga'uu hin danda'u. Warri nu arrabsitan garuu rabbi isin araaramu akkasuma. Ani arraba baradheetiin jira. Fudhadhee bara bilcheegina irratti baradhee bara. Arrabni silaa waan godhe ka bilcheeginaati barqaata silaa na huccise. Kanaafuu inshallah dhugaan ni hadhu ite adeeroo. Ni qamaanaaf jimaa halaal nu godha jechuun hin taatu. Dhugaa walii hima. Sheek Muusaa su'aala mataan isaa jimaan duubatti hambisi jecha isaati irran keenyaan. Akkas je. Sheek Muusaa su'aala mataan isaa jimaan duubatti hambisi je. Arrallee boorullee wanni qabsoo keessa
وهون دخيسا إفدوبتنا مين أهمي موتون ما خيسا قوداتي قبدونا يمي قبين يرى قوداتي توبيا خيسا قبدونا يمي مجلسا خيسا قودني قدانا تقبدو حاكم يمي نايمي غرا ساينسي تين قودني قدانا تقبدو خم يمي نايمي come on man come on yoo barbaadan feetan amata 50 booda halaal godhaaf namni waggaa 50 gee qofti haqama hojaa yoo barbaadan waggaa 50 god gaditti namni sila qamoon qabu akka kiyyatti silaan bulchaa biyya sanii ta'e osoo illee sila halaal gootan mee halaal hojaa jimaan mee halaal hojaa mee anilleen halaal haa jedhu mee fakkeenyaaf mee dhugumatti rabbii sodaadhu namni dhugumaan rabbii fi rasuul amante rabbii fi rasuulitti amante alayhi salaatu wasalaam dhugumatti ati dhugaatti jimaan rakkoo hin qabu dhibbatti amanta rakkoo takka illee hin qabu wallaahi fuula rabbii duratti irraa gaafatamu teenyamoo bu'aa isaarra rakkootu irra guddata jimaa oromoo hin sobamina rabbiin daayimandii bakka isin haa buusu rabbiin dahaba bakka isin haa buusu rabbiin qabeenya boodaan gartee dhuman qabne rabbi bakka isin haa buusu jimaan immoo jimaan dachii teenyarra dhalateef halaaleeffamu jimaan masgidaan jaarameef halaaleeffamu jimaan hajjiidhaan godhameef halaaleeffamu no rabbiin afa Allahu amma salafa waan dabarte rabbiin tadabarte rabbiin nu hadiisu waan dabarte rabbiin nu hadiisu garuu dirqama rakkoo akkanaatiif halaal no come on man rabbiin bakka haa buusuuf ja'aatii karadha waan ummanni keenya jiraatuun waan ummanni keenya hajjii godhuun waan ummanni keenya masgidaan jaaratu waan ummanni keenya sheekootaan qallabu rabbiin daayimandii fi dahaba bakka haa buusuuf garuu dirqama jimaadhaan dhalootarraa dhalootatti dabarsuu qabna mee naa himi obboleessoo yaman waan isin taate ilaali deemiti mee gandi jimaan itti biqilu mee maal qaba naa himi mee maal qaba jimaa sanuu irraa fayyadamaan jiru bar ha biqilchuu isa ha guddisuu isa ha gurguruu isa ha irraa fayyadamee irraa tujjaaromaa jiru moo khabiraati dhugaa walitti himaa hin kijibina soba dhiisaa rabbii sodaadhaati faayidaa qabeenyaatis irraa hin arganne mee jimaa namni iddoo qabdan namni jimaa guddistan namni jimaa gartee gurgurtan mee haganaan irraa argadhe if dandee hawaasa dandee jee imee kottu gabbeehiti harraa fayyadamaa jiru khabiraa ha itti lafaa jiru ati akka addunyattu qabeenyattu yoga deebite come on man wal sobina wal sosobaati ulaa'ika hum badiisaati man harra na uwwistee jirtaa deeroo nama raachitee jirta of course gabbaatee inuma masgidaan jaarame mixirqishoon godhame hajjiidhaan deefifame maariyyoo akkami jimaarraa dubbatan no this cannot be justified kuni ragaa ta'uu hin danda'u no ummata keenya dukkanatti hin dhiibina ummata keenya wallaalatti hin dhiibina ummata keenya ifdubatti hin hambisina ummata keenya rabbiin dahabaa fi daayimandii bakka haa buusuuf dirqama jimaadhaan qofa namni tujaaromu dirqama jimaadhaan qofa jireenyi isaa ta'u rabbiin kana dirqama jeenurran keenya boo rabbi jijjiiruu danda'anurra come on man this is systematically tooftaa gartee ummata keenyatti gabroomsanii tun tooftaa ummata keenyatti ukkaamsanii kuni tooftaa ummata keenya ifdubatti itti hambisanii kuni ergama mootummaa of keessaa qaba ergama siyaasaa of keessaa qaba kan hubadhu no addabaati lal warri halaal je'us warri haraam je'us mirgi isaanii kabajamuu qaba namni haraam sheekootirraa je'e akka umulfaa akka sheekootii su'uudii akka sheekootii yamanis ni jirti warri jees ni jira warri haraam je'us ni jira warri halaal je'us ni jira haraam je'u irratti duulamuun shari'aa kamtu kharaasii godhe halaal je'u irratti duulus shari'aa kamtu kharaasii godhe sammuu ta'e itti fayyadameeti haqa qur'aanaa fi sunnarraa ati halaal je'u qur'aanarraa hadiisarraa maal qabda waan kana waan halaalchumee naa himi eega loluu fi yaa'ii godhuu fi gartee namu ittiin dhaaddatu malee mee maal nu himaa jirtan warri halaalii jettame qur'aanarraa bakkuma qur'aanarraa jimaan itti halaalii wanni xiqqoo sammuu namaa nama jijjiiru halaalii waan je'u qur'aanarraa naa himi jimaan dhugumatti sammuu namaa hin jijjiiru maaliif qamaame minaame bu'aan qamaatii maali naa himime maaliif qama'ame naa himi gaa dhugaa jirtu
bu'aan qamaatii maal sii godha maal sii dabala beekumsa sii dabala fayyaa sii dabala neenaayim let's be logic bu'aan qamaatii yeroodha barakaa sii godha okay just tell me bu'aan qamaatii mee si gaafadhaati daa'ima waggaa 5 daa'ima waggaa 10 yoo gartee tuffaa appiliin bira jiraate asin jimaan bira jiraate daa'ima ilmoo teetii ta'amata 5 san yoo inni burtukaanni bira jiraatee fi yoo jimaan bira jiraate burtukaana san nyaadhu jettaan immoo jimaa nyaadhu jettaan yoo daa'imni kee waggaa 5 jimaa afaanin naqate itti dhista rabbiidhaan si gaafadha maqaa rabbiitiin mee namni ati daa'ima amata waggaa 5dha yoo burtukaanni bira jiraate yoo jimaan asin jiraate jimaa san inni yoo jimaa sanitti fige itti dhista waan daa'ima waggaa 5 jimaa qamoo yoo ittiin dhiisne ofii keetii maaliif itti dhiista ummata afaan kamiin halaali jettare ay burtukaana nyaachuu daa'ima amata 5 itti dhiistee jirta jimaa hoo maaliif ittiin dhiisirre miidhaa maal qaba ilmoo irratti jimaan miidhaa qaba of course ni beetaatilleen osoo kana beenu maaliif ol sobna abbo namni hedduun irratti walii galeef wanni haraam halaal hin taatu namni hedduun irratti wal dhabeef wanni halaalis haraam hin taatu kana wad dhugaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala sammuu sii kan itti fayyadame waan tokko keessaan jiraaf kanaanin jireenya kiyya qallabamaaf waan fayyaa namaa miidhu waan jireenya namaa miidhu waan hawaasummaa miidhu waan siyaasaa keenya irratti rakkoon uffide bultii keenya irratti rakkoon uffide dirqiidhaan halaal hin jeena no akkas yadeeru waan daa'ima waggaa 5tiif yoo jimaa afaan hin keenye maaliif jimaan duba gaarii ta'e nyaatare yoo jimaan daa'ima waggaa amata 5tiif bu'aa ni qabu moo hin qabu naayim daa'ima waggaa 5tiif jimaan kannita hin kannitu ummanni keenya akkuma duritti haa jiraatu haga xiqqoo rabbii nuu ibsee kana ummataaf hin ibsinii jechuun mirgaas hin qabdan waan daa'ima waggaa 5tiif hin kannine burtukaana nyaachuun is okay daa'imaaf jimaa nyaachuun okkeedha miti come on man use your logic gabaabatti maayyirratti kan jechuudha mirgi ummata haraam jawus mirgi ummata halaal jawus haa kabajamu mirgi keenya nu haa kabajamu nuti warra ulamaa haraam jawu jala خراسن كمان نيجر إسنيس ولمان تيسر رسول أمتي ولمان تنياس رسول أمتي عليه السلام جرو استنباط في فهمي أمة جرتي جرجدا علمي كأبو جلا ديمتني إسنيس يفرطن نوتيش أمة علمي كأبو جلا ديمنا فرط شاجرة إسنيس بالربي في رسول عليه الصلاة والسلام جمان حلالي جي قرآن خيسة تسنين دبن نبر نوتيفيس قرآن خيسة جمان حلالي حرامي جي إنه في دبن جرو مو قياس علماء رد أبتة dubbatte jimaan kun miidhaa qaba akkuma gartee farshoon miidhaa qabutti miidhaa sanitti ilaalanii shalaggii isaan godhan san qiyaasa isaan godhan san ni fudhanna jala deemna an akkasiin jaa yaada kiyya yaada ummata haraam ulamaa islaamaa haraam jettu jalaan deeman jimaa mirga guutuun qabaas dubbachuufis dhiisuufis jechuu mirga naaf hin kennitu dubbachuu fi dhiisuufis atis mirga dubbachuu gabbaatee dubbachuu hin dubbatinaa jechuu hin qabdu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك إن خبوتو أروميا بدل جماسا دايما دي في دابا ربي بكشني هابوسو ها ربي جما أول ربي وان الرجال بكشني هابوس أبو وان جرينيا خيسان خيسة خساران فين وان بلتي تيسان هنديني وان إلمان خيسان دوبتين هم بسني وان فيات تيسان خيسة ركوهن تاني ربي وان الرجالات بكشني هابوسو بلا في بلا ربي سن راك أبو رورو موتمان واي جماتين اسمت اللي جيساجر ربي سن راك خاصو haasawni keenya rorroo mootummaa waliin walitti hin galu rorroo mootummaa dura dhaabbannanti salaamu alaykum nageenya jiraadhu Falastiiniif rabbi adirmatu waa'ee Falastiiniif jeetiin ukkaamamee taa'u ture lamma garuu gabbaatanii akka dubbannu nu godhaa jirtan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nageenya jiraadha salaamu alaykum dhugaa dubbadhaa du'aa kiyya kijiba dubbattanii hin du'inaa namaatu na jibbaa namaatu foolowara narra hambifataa namaatu beekamtiin irraa hambifata namaatu na xiqqeessa namaatu no islaamummaa keessatti akka hin jiru adeeroo hin jiru qalbiin akkasii waan namni jaalatu qofaan dubbadha waan namni jibbu hin dubbadhu jechuun hin jiru kiyya qalbii akkasii dhiisi islaamummaan keessatti qalbii akkasii hin jiru
lubbuu tee qabsiistee dubbatu qabda dhugaa irratti yoo moo callistee taa duraanuu eega dubbattee dhugaa namaan na jaalata namaan na jibba namaan na faarsa namaatu footootii garagalchaa nuu hisaabee waan akkasii si hafanni sanii barbaade dhugaa dubbadhu dii barbaade rabbi biratti ati galata qabda isaanii miti kasi qallaw isaanii miti kasi jiraachisu adeero rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa ni gufta jee ni gufta gaafa rabbi ni guddata jee ni guddatta gaafa rabbi ni jiraatta sin jee ni jiraatta namaafi miti ka jiraattu adeero dhugaa dubbadhu dhugaa waliin rabbi si jiraachisa. Salaamu alaykum.